Mashallah oolmaa kiyya guutuulleen jedhamu garuu laaqana jum'aadhaaf hojjedhe akka isin argitan kana qopheessee jum'aa dura jechuudha. Jum'aa booda haala kanaan salaannee kaane akkanatti kinoo maatii keenya wajjin nyaachuuf qophoofnee jirra. Viidiyoo kiyya kana subscribe, like, share godhaa hiriyoota keessaniif qoodaa isinin jedha. Biyaansi oolmaa kiyya isiniif gadi hin dhiisuu hin beektanii biizii waan ta'eef yeroo baay'ee waan biizii ta'uuf jechaadha. Asumaan jajjabeessaa isinin jedha akka na barate gadi isin dhiisuuf haga danda'een jechuudha. Hin danda'u garuu akka isiniif yaaluuf na jajjabeessaa hiriyoota keessaniif share godhaa ittiin buhaaraa isinin jedha. Laaqana guyyaa jum'aa akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah jedhaa isinin jedha. Hordoftoota kiyya hunda keessanuyyuu hiriyoota keessaniif share godhaa. Isinillee laayikii tuquun irraanfatinaa hanga xumuraatti viidiyoo kiyya kana akka ilaaltan abdii guddaa isinirraa qaba isinin jedha. Kinooti haala kanaan qopheessee jira. Viidiyoo kiyya kana hanga xumuraatti subscribe, like, share gochuudhaan akka na ilaaltan kabajaadhaan isin gaafadha. Hordoftoota kiyya laayikii tuqxan malee biraan darbina akka nama hedduu biraan facaa'uuf jechuudha. Hanga xumuraan wajjin tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarra kafuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Zulaamaa Shoo jirtu amantiif kutaan osoo addaan qoodiini kan biyya keessaaf kan biyya alaallee kan dhiiraa kan hin taanallee hundi keessan bakka jirtanitti nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu jecha har'a akkuma san argitan kana midijaa kana bitadhee jira. Kushiinaallee hin qaba. Haa ta'u malee garuuyyuu kushiinaa keessatti meeshaa keessaniin baay'ee rakkadheera ijoolleen dubartii jechuudha hubattanii waan akka elee waan akka istoofii kun kushiinaa waan kaa'uuf isiniif jecha rakkadhee kinoo isa kana bitadhee jechuudha. Isa kana jalaallee waan gullichaa qabuuf jecha daaraa isaa walumaa galatti achirratti waan waliin gahuuf jecha sababa saniif isa kana bitadhee inni kun elee distii guddaallee qabachuu danda'a jechuudha. Akkuma san argitan kana asumaan jechuudha. Misa jum'aadhaaf hojjechuudhaaf deemaa jira jechuudha. Sa'aatiin jum'aa osoo hin gahiin misa hojjechuudhaaf deemaa jira. Misa hojjedhee ka'ee ergasii gara jum'aa wajjumaan deemna isinin jira. Akkuma san argitan kana kinooti as biratti shunkurtii kiyya haala isin argitan kanaan gurguddisee tumaanii babbaqaysee ergasii maashina kiyya naqadhee maashina kana namoonni barbaadanii baay'ee waddadee jira. Dura baazarii bitaa turre leetira 6 qabata. Gara birrii 1700 moo 1700 foyiiti. 1700 1700 galee jira jedhanii baay'ee waddadee akkuma san argitan kana kinooti shunkurtii kiyya itti naqadhee geessee maashaallah wanti inni namatti tolu daqiiqa takkan eeguudhaa kuuf jechaadha. Gizee lama bichaa gadi qabdan kinoo akkuma san argitan kana gizee lama sanuyyuu yoo irra turtan ta'e humna ol isin jala daakama jechuudha. Asirratti niqaaqee qaba eeguu qabdanis laakuu sadii irratti daakaa yoo barbaadan tokko irratti illee barbaadan lama irratti illee daakuu hin dandeettanii. Akkuma san argitan kana erga daakee ka'ee booda distii kiyya naqadhee kinoo ibidda kiyya illee qabsiifadhee distii ammoo ibidda ka gurraacha distii gurraacha fayyadamaa jira. Ka ibidda gurraachessa jechuudha. Guddaadha garuu distiin guddaadha. Haa ta'u malee waxiin jidduu keessatti hafaa. Sababni kana fayyadamee fi distii gurraacha waan ta'eef shunkurtii kiyya haala isin argitan kanaan kinooti hafuruma isaatiin bilcheessee ergasii zayitii kiyya irra buufadhee akka isin argitan kanatti aqulallaara jechuudha. Timaatimii illee maashina kanatti daakkadhee fidadheera barbaree kiyyatti godhataa jira. Akkuma isin argitanii mana keenya keessa barbaree baay'eetti baay'isuu hin barbaadu maaliif coggaarraaf jechuudha. Akkuma isin argitan kinoo xiqqishuma jechuudha. Yoo maratti baay'atu ta'e gaarii miti coggaarraaf waan ta'eef marti akkuma mana ofiitiif fayyadamaa miree anillee akka mana kiyyaatti jechuudha akka fayyadamu. Akkuma san argitan kana barbaree erga qulaallee geessee booda timaatimii kiyyatti naqadhe jechuudha. Akkuma san argitan kana haala isin argitan kana maashaallaadha. Timaatimii kiyyatti naqee haala isin argitan kana naqulaallaa jira kinooti. Akkana fakkaata. Asumaan viidiyoo kiyya kana subscribe, like, share gochuun irraanfatina qullubbii adii illee itti galchee jira jechuudha. Akkuma san argitan kana ergasii foon kiyya karattafachuu deeman jechuudha. Lafee fi foon adda babbaasaa jira jechuudha. Akkuma san argitan kana foon qara firiijii keessaa baasee akkuma san argitan kana ergasii qimamii yookiin mi'eessituu mana keessaa qabu waluma duraa duubaan itti naqaara. Kororimaa akkasuma qoondaa barbaree makallashaa garaagaraa waan ta'u liddaa akkamusaniin hundaayyuu haala isin argitan kana itti naqadhe ergasii lafee kiyyatti godhe jechuudha. Lafee ergatti godhee booda qulaalla'utti deebi'e ergasii foon kiyya karattafachuutti deebi'e jechuudha. Akkuma argitan kana woroonni viidiyoon kiyya kun isin bira gahe hundi keessanuu laayikii tuqaa isinin jedha. Viidiyoon kiyya akka nama hedduu bira naaf faffaca'uuf na gargaara waan ta'eef asumaan woroonni meeshaa na biraa qabdanii waluma duraa duubaan isin baasa waan ta'eef sirriidha. Woroonni isin jalaa tursiise illee akkasuma woroonni isin dhumatee fudhachuu hin dandeenye illee hedduutu jira. Woroonni isin nuun walii hawwannu isinin jira. Woroonni jechuu barbaadanii jadhaa woroonni meeshaan keessan isinin baane warra
dabareen baa waan ta'eef warra isin dursuu jira saniif isin jedha ergasii foon kiyyatti naqadhee gara hojii keenyaatti yoo deebinu akkuma isin argitan kana foon kiyya argatti naqee ka'ee booda waliin gahaa jira jechuudha. waliin gahee waliin sukkuume ergasii hanga inni naaf sukkuumamutti salaaxaa kiyya akkasiin argitan kana qopheeffadheera waan ta'a mana keessaa qabu qopheeffadheera jechuudha akkasiin argitan kanatti maashaallaadha. Dursee salaaxaa karatta fuddeemee akkuma argitan kana kinooti waan hundaa qopheeffadheera waan mana keessaa qabu kan qabne dirqama hin qabu qabu ka firiija keessaa qabu kinooti haala isin argitan kana akka kattafataa jira jechuudha. yeroo baay'ee oolmaa kee gadi isiniif hin dhiisu hin beektanii sababni isaallee waan biizii ta'uuf jechuudha namoonni hojiin keenya kun akka ulfaatu beektan naa hubattan jedhee yaada maaliif jennaan ganama baanii galgala gallaa baay'ee biiziidha sa'aatiin nama wajjin haasoftan hin jiru sa'aatiin maatii keessaniif yeroo kennitan hin jiru ofiif yeroo sa'aatiin ofiifillee yeroo kennitan hin jiru biizii waan taaneef akkasitti naa hubattanii yeroo hojjennu sanitti handaafta daddafnee hojjenna akkasii waraabaa kaameraa hojjechuun sun baay'ee ulfaata. daddafne waan mana keenyaa waan hojjetan ni baanuu fi akkuma isin argitan kana kinooti kakkattaafe hundaayyuu waliin nannaqadhee haala isin argitan kanaan qopheeffadhee ergasii distii kiyyatti illee bishaan kallaseera jechuudha yookaan hanganaaf gaa'eedhutti naqadhee ergasii zayitaa zayitinii kiyyatti godhadhee achi booda qonda barbarii acheettoo achirraalee soqiddaa wantoonni salaataa keessa fayyadame kanneen jechuudha kinooti salaataa kiyya keessatti kanneen illee naqee waliin gahee hanga kun naaf gahuuf amma isa kana firiijii kaadhe jechuudha hanga inni kun naaf gahuu fi akkuma argitan kana waxiikilee haala kanaan hojjedhe geessiira maashaallaadha kinooti amma sa'aatiin misaallee waan gahaa jiruuf shaaworii kiyya seenee akkasumatti illee erga geeffadhee ka'ee booda haala kanaan qopheesseera warri jummaadhaa galee jira kinooti anillee haala kanaan qopheesseera jechuudha. namoonni barbaade isinitti tole hundi keessanuu laayikinaat tuqaa warroonni maatinaaf hin taane maatinaaf ta'a hiriyoota keessanii sheer godhaa ittiin buhaaraa isiniin jedhaa dhanguma xiqqeesseetumaan oolmaa kiyyaa isinitti mul'ise oolmaa kiyya son taane misaa oolmaa misaa kennaa isinitti mul'ise akkuma isin argitan kana salaaxaa kiyyatti godhaa jira namoonni aybii hin jaalanne illee hin jirannu keessa saniif jecha ka barbaade cinattaa naqatuuf ka barbaade haadhisuuf salaaxaa hunduuyyuu hin jaalata namni salaaxaa hin jaalanne isin keessa jiraate mee koomentii irratti barreessa ani garuu nyaata hunda keessaa osoo salaaxaa dhabuu baadhee hedduu natti tola hedduu jaaladha jechuudha nyaatuma hunda keessa nyaata kamiyyuu ta'e jechuudha. ergasii akkasiin argitan kanatti waxii keenyatti callafannee akkasuma asiira yookaan dhugaatii illee kinoo haala isin argitan kanaan qopheesseera garuu kaameraa irratti isinii hin mul'ifne maaliif jennaaniin keessatti daakee sa'aatii saniin namni viidiyoo na waraabullee hin arganne akkasitti kinoo haala isin argitan kanaan qopheessee akkanatti jechuudha nyaata kenna koottaa wajjumaan haa nyaannu isiniin jedha hordoftoota kiyya majlisni kiyyaa fi asirri kiyya maachii miti haa nyaannu wajjumaan koottaa isiniin jedha abbaa manaa dura hin gurshatanii saniif gurshachuu dhabee isin eegaa jira isiniin jedha ganni gabbuu fi viidiyoon kuyyoo isinitti tole saskiraayib laayik sheer naa gochuun irraanfatinaan ga viidiyoo bira toletti deebinutti